الآية والتبصير وأعمى من شاء فلم تنفعه المواعظ والتذكير أولئك الذين طمست قلوبهم بالهوى والشهوات فإنها لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن القلوب التي في الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسلم تسليما كثيرا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن ربي تياسانا ساجالو كرا نبيتي كران كرا جالو نمجا قلبيتي انقفق سيلالو نمني كان بري قردي مولالو وان خلق مفبك يو قرآن لالو خليفة أرضيتي سدنيا دالو كان جد إلهي دا كان كالك مالو كربي أجالو الراب ريفتو لا نسري دانو ملكيسي كرانكي تجالا قرآن ربي تياسانا ساجالو كران بيتي كران كراجالو نمجا قلبيتي انقفق سيلالو نمني كان برغر مولالو وان خلق مبكا يو قرآن لالو خليفة أرضيتي سدنيا دالو كان جد إلهي دا كان خلق مالو كان ربي أجالو الرا أبوريف تولا نسري دانو ملكيسي أن يرى منزومة دافسين دفني نشيدة دافسين دفني زيارة شيخ حبيبي في الدفن درس أولي تكا بمينة يغسين سيل أمو namni gaaddisa guddaa jala dhufe gaad maali fi caayaan sana jala taa'ee jechuu hin danda'u eegan dhufe galatooma warri rabbi galatoomi kan ummata kana asitti walitti nuu qabdi kan lammaffaati shee habiibiin hin galateeffadhu dura darasaa qara'u kanas hin galateeffadhu warra isin qubsiise galateeffadha namni teessoo tolfate waa hojjechuun isan dhibu warra isin qubsiise ganda kan warra magaalaa ta'u wajjiniin namni yeroo qubsuma argate gaaddisa argate bakka taa'u argate kunoo akkana walitti dhufa akkam warra ilmaan ergate warra moo gaaddisa ta'e isin qubsiise waan qabu scholarship ta'e afaan si ka'e asiin si ga'e warra sana rabbiin rahmataa godhuuf aamin jedhi meeme ummata kana rabbi rizqii itti cabsu naaf kaa'e darasaara kana qaryaa kana naaf jecha kaa'e rabbi jarana jedhuun ulfaadhaa sheeka keenya sheekan Itoophiyaa guutuun sheekan biyyattii kana keessatti namichi kun muka jalaa dhufe waa akka keessanii kana asiifitti waa gaaddisa kanaati miti akkanaa miti kaleessa ulamaan jecha afaan kana ittiin hiikkatu afaan oromootiif galata ta'e riqicha ta'e illee adda barsi afaan nu hadhatti wal silsilaa wal agarru kanallee riqicha taateeti warri bahaa kaaba dhaqee warri kibbaa kaaba dhaqeeti warri dhihaa bahaa dhaqee warri bahaa dhihaa dhaqee ilmiin akkammaa asitti qaraamu kanan seeniin godaana hin deema hin gala hin godaana ijoollee asii godaana amma isin warri qara'u dhuftan kuni warri rabbiin itti milkeesse fuutanii bakka dhuftanii hin geessu hin godaana biyya tokko warri dhufe silaa barotu silaa ulamaan jiraachuun baate harargeen wal arsii hin beeku wallo baalee hin beeku wallagga jimmaan hin beeku jimma baalee hin beeku silaa ulamaa barbaacha shee ahmad basiiraa namni jalqaba tawhiidaa naannoo harargee keessatti lallabu sheeka darasaa sheekota shirooti sheekonni shiroo abbaltitti asii dhaqeeti biyyi sheekonni shiroo kunoo asii kunoo baaleetti dhaqanii du'an immoo gaafa du'an saahiba isaanii kitaaba qaraa isaan barbaaduu dhaqaniiti sheekonni shiroo beekamaan sheekonni shee Mahmuud Quraaree sheekni sheeka Itoophiyaa guutuu kan sheekotiin Alii Mirraarraa qaraati kan sheekonni jajjabaan biraa qaraati argobbaadha wallotu nuu kenna gaafa sana Yohaannistu ari'e baga ari'e akkamitti dhufu silaatu ni ari'u baate isheenanii dhufan bakkitti hafu barbaadee jedhan dhabne ari'uu sanatti gammachuutu hin qabaatin dhufuu isaaniitti gammachuutti qabna utuun immoo ari'uu baate jara utuu silaa makkaan keessaa abaajaal jara keenya sana makkaan keessaa madiinatti gadi ari'uu baate islaamummaan asin dhufu bara gar tokkoon kanas beekuu qabnaa bara cinqii yeroo dhufte wayii dhalti wayii hojjetti waa buufti irraa arganna amma dadatti akka qaraane kanatti miti wanni guddaan ergaanan dhaammachuu dhufe tokkittiidha maal inni jennaani kitaabni kun tokkichuma kana bakka meeqatti inni kaan fakkeenyaaf amma wanni akka suufiyyaa jedhamu jaalala jalaa nu jalaa fudhatee godaane
inni akka silaamoo maal jedhamu inni kaan uffatanu jalaa fudhatee godaane inni kaan aqiidhaa tokkitti nu jalaa fudhatee godaane inni kaan obbolummaa nu jalaa fudhatee godaane inni kaan kaayyoo nu fudhate kana yoo walitti fidanne qofittidha kan nuti islaama ta'uu dandeenyu waan nu jalaa guurame kana kitaaba keessatti nu deebisaa yookaan abbaadhaaf galchaa alhikmatu daallatu lmu'mini waan taateef waan gargar nu jalaa facaase waan mahabbaan nu jalaa facaase waan gamtooma nu jalaa facaase waan bakka dhaqamu nu jalaa facaase kana kunoo sheekotii qabdi dubbii walitti guuruuf ta'an inshaallah ya rabbi jedhe ijoolle gaafii tokkittiin isinirraa qaba gaafiin duraa maaliif fanqaraa utuun qara'in ilmiin namaan galu kanaaf tokkoon keenya ilaa ijoollee warri nahwii biyyi safara keessatti afaan arabaa wallaalee giraamar jechuudha malee ta'ammiraa ayidallam waan jabaa gooteen fudhatin ammoo jabaadha akka beekumsaatti maaliif hin jabaa miti immoo isiniin jedhe akka ati qaraasuu isaatti laaftuuf wannan immoo jabaadha jedhuuf namni meeshaa hin qabne lafaa kaafachuu hin danda'u namni meeshaa hin qabne lafa qotuu hin danda'u waa hojjechuu hin danda'u yoo zaappaa qabaatte yoo qottoo qabaatte malee siin galu kitaaba siin hiikamu kanaafanii lachuu akka tokkotti isinitti hime silaa laafaaniif jabaa wal faana himamu angaruu riqicha godhadhee walitti araarsee isin biraa deema warri nahwii qofa baree galee harfi eessatti cabsitee eeguudhaa hin galin jedhe biyyatti asumatti hafi malee warri hadiisa qara'e sanada namarratti eeguudhaa jecha hin galin yoo na araarsite malee ilaa mucaana nalaa sanadni sun dadhabaadha akkanatti qajeelchinaan jedhi yoo dhuguma diiniidhaa yaadde yoo dhuguma islaamummaadhaa yaadde warri harfi quraanaa eeggachuu bare warri agartee quraana makaarija quraanaa akka gaariitti qara'u bare bakka namni itti quraanatti cabsu eega malee quraana dheeraa qara'ame kana maal jedhaa jedhe jedheen dabarsa kun immoo dhukkuba nuu fuudhaa dhufne walitti araarsine iddeen itti cabse miti baalarra keessa lee xeeqa jechuu qabda malee anasi caalaan keessa jiraannaan bakka tokkollee ka'uu hin dandeenyu kanaaf karaan nu deemnu fagoodha ba'aan keenya ulfaataadha maaliif hanqara'aa gaafa qaraane bakki nu dhaynu nuu galaa توبتا أمتا نبي رحمتا وتندن كرمين بلبل توبتا لكن إذا كنت ديات فكاتا سانغ بابتي أدول تاكاتا فسان ندنته والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله ربي أرقم على يوم الليل نبمو فانقات مجروها روان جدمو أبدي التفاد أبدي فلن أرقمو فين دبتا دواسان جروكمو خالق نگرا گرا واتنا كيفمو إني أفقاد ويتنا جمو إني توكيشما كرون كبو إلهي نستغفر الله العظيم لله الله أكبر الله أكبر كيبور ملتي ميديا برودكشن